yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti maatii koo keessumaa immoo obboleessa koo biratti baradheera. Obboleessi kiyya maatii koo biraa haadhaaf abbaa koo biraa kan fudhate yeroon ani umriin koo waggaa 8 guuteen kutaa lammaffaa addaan kuteen obboleessa koo biratti hojjechaa barachuun eegale. Obboleessi kiyya nama jabaa ijoollummaatti waa xiqqoorraa ka'ee magaalaa aanaa keenya keessatti suuqii gaarii uffata kan dhalaa kan dhiiraa kan ijoollee fi kan nama guddaa kan gurguruu fi maddiitti immoo meeshaawwan mana keessaa babbareedoo ta'an magaalaa Finfinneedhaa fiduun as aanaa keenyatti gurguraam. Anaanis maatii kiyya biraa kan inni ofitti na fudhate akkan hojii kana isa gargaaree barnoota koollee magaalatti hordoffiim. Baadiyyaa horii eegaa lafa qotaa jireenya baadiyyaa shaakalaa jiraachuurraa kana sii wayyanaan jedheeti magaalatti oppiratti na fudhate. Haatii fi abbaan keenyi anaa fi obboleessa koo waliin ijoollee dhiiraa 6 qabaam. Ani 5ffaarratti kan hin dhaladhu yeroo ta'u obboleessi kiyya na fudhate immoo hangafadhaam. Mana maatii kootti dubartiin hin dhalanne. Haa ta'uutii garuu haati keenyi ijoollee obboleettii ishee lakkuu ta'anii dhalatan akkuma deessetti addunyaa kanarraa jalaa boqote ofitti fudhattee guddisuun lakkuun lamaan haadha kiyyaaf gargaartuu ta'anii hanga heerumanitti nu waliinuma jiraachaa turanii. Obboleessi kiyya umrii isaa waggaa 14 irraatii kaasee lafa kan maatii keenyaas kan namaas qixxee fudhachuun horiima keenyatti qotuun waggaatti maallaqa walitti qabachaa ture. Lafa qixxee fudhateerraa midhaan argate immoo gurgurachuun walitti qabatee yeroo baay'atuu fi magaala galee suuqii banatee baadiyyaa akka keenyaa keessa jiraatanii magaala galanii hojii uummachuun akka naannoo keenyaatti wanta baay'ee guddaadha. Akkamittiin akkas jijjiiramee umrii kanatti kan nama jechisiisu. Jalqabni obboleessa kiyyaa ariitii yookiin immoo saffisa qabaatus haa ta'uutii garuu saffisa isaa waliin harki waaqayyoo kan isa gargaare dafee ganamaan kan milkaa'edha. Umrii waggaa 18ffaa isaatii suuqii banate umrii isaa waggaa 20tti immoo fuudheellee gaa'ela dhaabbatee ilma tokko godhate. Obboleessa kiyyaan ilma Oromoodha jechuurra ilma Guraageedha jechuutu ni salphata. Maallaqa lafan buusu wanta barbaachistuuf taate qofa itti fayyadama. Haati manaansaa immoo faallaasaadha. Inni maallaqa galcha isheen immoo ni baasti. Haalli jireenyi isaanii akka najaa ta'eef waggaama jalqabaa fuudheerratti suuqii keessa galchuu maallaqatti dabarsuu haadha manaasaa dhorke. Guutummaatti maallaqa dhorkuunis walitti bu'insa waan na fiduuf manuma ijaarratee ofii jiraatu keessatti suuqii banee fi kuni kan keetii yoo buufattes yoo kasaartes ani lammata maallaqa sitin kennu jedhee gabaasa kan ishee ganamaan cufe. Umriinsaa waggaa 23 yeroo guutu mana hojii magaala keessaa qaba. Mana jireenyaa gaariillee ijaarratee bakka jireenyaa isaatti qaba. Baay'ee saffise kan hin jedheef kanaafi anaanis ofitti kan fudhate umrii isaa 23 kanatti. Ani yeroos waggaan koo 8 barnoota addaan kuteen isa bira dhufe. Uffata kan dargaggeessaa fi kan shamarranii kan daa'imaa babbareeduu fi faashina ta'an fiduutiin baay'ee beekama. Haala guddachuusaa saffisa isaa namoonni argan bakkuma inni suuqii banetti suuqii kan isa fakkaatu baay'ee bananii. Innis suuqii lammaffaarree bakka biraatti banus haa ta'uutii garuu gabaan akka duraatti ta'uufii didee. Kana taa'een aaruu koorra jedhee anaan suuqii sana keessatti na shaakalchiisee ofii suuqii lammaffaa banatetti hojjechuu eegalee. Rabbiif galanni haa ta'u bu'aa gaarii ni argata. Akka jalqabarratti saffisa ta'een garuu bu'aan argamuu didee. Takka argachaa takka immoo dhabaa akkuma daldalaa kamiitti itti fufuu eegalee. Kanaan anis mana sanatti toon hojjedhu guddachaan dhufe. Ani obboleessa koof nama amanamaa nama baay'ee gaariidha. Of tuuluuf otoo hin taane innis dhugaama waan naaf hawuufi maallaqa inni naaf kenneen alatti wanti itti fayyadamu hin jiru. Gara manaatti galeen nyaata nyaachuurraan ala bakki hin deemu hin jiru. Kanaan obboleessa koof amanameen waggaa baay'ee hojjedhe hanga umriin koo waggaa 21 guutuutti jechuun waggaa 12 guutuu isa biratti hojjedhe. Yeroo kana keessatti egaa jaalala guutuu fi
gorsa abdii horannaa kan hin qabu obboleessa koorraatiin haati manaan isaa xiqqoo anatti ni inaafti. Inaaffaan ishee immoo anaan jibbitee mana isheetii akkan ba'uuf otoo hin taane obboloonni isheellee dhufanii ana waliin akka hojjetaniifi. Haa ta'uutii garuu obboleessi koo kana baay'ee sodaata. Sababiinsaa ishumaan iyyuu jalqaba irratti ejjennoon maallaqa irratti qabdu rakkoo waan ta'eef maatii ishees akka gargaartuuf ofiis mana keessa wantoota garaagaraa akka guuttattuuf suuqii waan baneef yoo isa guddifatte babal'ifatte obboloota kee hojjechiisuu dandeessaa jedhee isheetti miiraam. Yoon ani mana isaaniitii bahee sodaa lama qabdi. Inni jalqabaan kan isheen fiduu dandeessu obboloota isheedhaati. Obboloonni ishee amanamanii abbaa manaa koof ni hojjetu kan jedhudha. Inni lammataa immoo obbolaan ishee jireenya ishee gidduu seenanii jiraachuu yoo jalqaban haalli gaa'ela isaanii maal akka ta'udha. Kana namumti kamiyyuu kan itti yaaduu qabu waan ta'eef waggaa 12 erga hojjedhee booda haalota tokko tokkoon haadha manaasaa waliin walii galuu dadhabne. Kunis otuu obboleessi kiyya hin beekiin icciitiidhaan maallaqa nani haadha manaasaaf liqeessu ni jira. Yeroo dheeraadhaaf hojjettee naaf deebiste. Anis hojiin hojjedhurraa bu'aa dabalataa yeroon argadhu jechuun obboleessi kiyya uffata tokko qarshii 500 gurgurinaan jedheera yoo ta'e 550 yookiin immoo 600 yoon gurgureera ta'e liqii haadha manaasaa bakka buusuuf jecha dhiisi maallaqa liqeeffatte bakka buuseera jedheen otoo harkaan fuudhiin yeroo nani dhiisu hedduutu jira. Kuni hojii daldalaa kana keessatti waanuma baratamedha. Amalli maamilaa waan na beekamuuf wanta 500 gurguramu 1000 jennee maqaa dha'uu ni dandeenya. Haala isaa laaluun gatiin gadi cabaa dhufee yoommoo garaa laafaa harkisaas bal'aa maallaqa kan qabu yoo ta'e 100 yookiin immoo 50 qofa irraa hir'isee bitatee nurraa deema. Kana jechuu kooti. Yeroo dhiyoo as garuu haalli hojii gadi bu'aa waan na dhufeef haadha manaaf liqeessuullee nan dhorke. Yeroon isaan liqeessuu dhorku haati manaasaa obboleessi kee jaalallee qabateera nan shakka jedheeni. Dhugaatti ani yeroo sana jaalallee nan qaba. Kutaa 8 yeroon baradhudha. Jaalala ishee waliin hin eegale. Haa ta'uutii garuu maallaqa obboleessa koos ta'e bu'aadhaan kan hin argadhu waan tokko isheef godheen hin beeku. Haati manaansaa kan isheen na shakkite waanuma nani maallaqa isheef kennuu dhaabeefi. Kanaan obboleessi kiyyaa jaalallee qabdamoo jedhee na gaafata. Anis maaliif na gaafatee yeroon jedhuuni haati manaan kiyya jaalallee qabaa dhagaheeraa meeshaa mana keessaayyuu baasee kennaafi jettee natti dubbatee jedhee nattaasa'e. Anis eeyyeen jaalallee nan qabaa nama ati beektu mucaa obbo Abaluudha. Erga wal barree waggaa hamma kanaaf hin dheerraa. Haa ta'uutii garuu meeshaan mana keessaa fuudhee kenneefiiru hagaarraatti hin jiru. Waan ati naaf kenniturraa harka keetiin natti hidhatturraatii garuu kennaa garagaraa biteefi nan beekaa jedheen isatti hime. Kanaan obboleessi kiyya ammatti fuudhuu barbaaddamoo barnoota xumuruu barbaaddaa jedhee yeroo na gaafatu ani yaada barnoota xumuruu hin qabu kutaa 10 barana waan hin xumuruuf ergan fixee booda hojii hojjechuun barbaadaa jedheen isatti hime. Kanaan innis haadha manaa kootti deebiin deebisiin. Kanaan booddee hanga qormaanni maatirikii keessanii dhufutti bu'aa karaa hundaayyuu mana kana keessatti argamu siifan walitti qabeen waa tokko siif banaa. Nagaa kan naaf kennu mana koodha waan ta'eef tarii haati manaa koo dubbii yoo si barbaadde waa tokkoyyuu jalaan deebisiifiini hanga yeroon kun dhumutti obsiitii mana kana keessoo jedhu naan jedhe. Tole jedheen kanayyuu yaanne eenyuttiyyuu otoo himiin dur kan hin hojjedhu irratti maamilli akka hin deemne namuma fayyaa meeshaa gaafachuudhaaf mana dhufu dubbii itti afarseen akka inni bitu taasiseen. Yeroon ani maatirikii xumuree qabxiin naaf dhufu obboleessi kiyyaa suuqiima kanuma isaa kan fakkaatu suuqii gara biraa mana kireeffatee naa banee gatii mana kiraa kan baatii jaallee naaf kanfaluun as keessatti hojjedhuutii guddadhu yoo nama taate hojiin kun si guddisaa jedhee maatii koo duratti hojii kana natti kenneem. Gammadeen hojii kanatti hin seeneem. Ergan hojii kana jalqabee booda gaa'ela godhachuun kee qabeenyi kee akka mancaane waan si gargaaruuf jaalallee kee waliin haga yoonaatti waliin jirtu taanaan fuudhii gaa'ela dhaabbadhu naan jedheem. Jaalalleen kiyya kutaa 9ffaa baratti turteem. Yeroon gaafadhuuni eeyyeen na fuudhiitii gara biyyaan baatti na ergii waggaa 2 hojjedheen mana jaarrannee ilmaan horannee waliin jiraanna naan jetteem. Anis tole jedheen yaada kanallee obboleessa kiyya hangafaa mariisiseen haadha manaa kiyya seera qabeessaan fuudheen gara biyyaan baattiin ishee ergadheem. Kanaan anis jabaadhee hojjechaa isheenis jabaattee hojjechaa waggaa 2 biyyaan baa hojjettus haa ta'uutii garuu qarshii tokko anaaf kennitee hin beektu.
fakkaatu. Maallaqa ergitu hunda karaa kiyya dhufa, haa ta'uutii garuu maatii kiyyaaf kana godhi, obboleessi kiyya kana na gaafateera, obboleettii koof kana kenni jechuun hanga waggaa lamaatti kan ergite maatii masheef haala isheen barbaaddeen kennaan ture. Anis hojiin kiyya bu'aa kan qabu waan na ta'eef rakkoo maallaqaa waan hin qabneef jabaadheen hojjechaa ture. Turtii waggaa lama booddee garuu obboleessi kiyya hangafaa haala keessa jiru natti hime. Jalqaba irratti suuqii isaa waggaa dheeraadhaaf anatu hojjete waan na ta'eef maamilli isa biraatii hojjetan akka jiranitti ana bira dhufanii. Lammaffaa irratti immoo haati manaan isaa bakka kiyyaa obboleessa ishee quxisuu buustee isatu hojii kana hojjechaa ture. Waggaa lama kana keessatti bu'aa homaa obboleessi koo hin arganne jechuun nan danda'a. Suuqiin isaa baay'ee gadi bu'aa dhufe. Kanaan obboleessi koo anaan illee kan na guddise, qabeenya kana hunda kan naaf kenne isa waan na ta'eef waan tokko yaadee yoo dandeesse haadha manaa keessa mari'adhuutii otuun duwwaatti hin galiin maallaqa hin qabu warra oolchachuun barbaada naan jedhe. Anis maal yaaddee yeroon jedhuuni lama taanee konkolaataa haa binnu jedhee na gaafate. Yeroo kanaanis lakkii kan hin qabu kanaaf hin ga'u, haa ta'uutii garuu ati humna qabda yoo ta'e kana hin qabu ittiin siif dabalaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kana obboleessi koo si waliin akka inni naaf ta'u kan hin barbaade, amma immoo haati manaan kiyya obboleessi koo eeyyama konkolaachisummaa waan na qabuuf inni haa oofu naan jettee konkolaataan bitame boolla keessa akka na jalaan galleen barbaadaa jedhee natti dubbate. Yeroo kanaanis maallaqni hin qabu haga kanaadha maalaa godhuree jedhee yeroon gaafadhu isaa hafeef liqii barbaannaa, atis haati manaan kees walitti dhuftanii waggaa tokko keessatti kanfaluu dandeessu, konkolaataanis ni hojjeta waan na ta'eef torbee tokko yoo ani fayyadame torbee tokko immoo ati fayyadamtee bu'aan yoo wal madaaluu dide maloo wal mari'annee sirreessinee yoo wal madaale immoo hojii keenyaan itti fufnee karaa kanaan illee ofiin jajjabeessaa anaan jedhee. Yeroo inni kana natti dubbatu liqiin eessaa argamaa jedheen gaafadheeni. Kanaan innis ofii isaa namarraa liqii naaf fuudhuu danda'u natti himee ofii kiyyaaf jedhee deemee liqii anaaf fuudhee wanta kanaanis haadha manaa kootti himeen baay'ee gammaddee kanaan booddee maallaqan argadhu siif ergeen liqii kana yeroodhaan ofirraa deebisnaa naan jettee ishee faanas walii gallee turre. Kana jechuun yeroo hojii ishee kan waggaa lamaa jennee kan turre gara waggaa afuriitti dheereffate. Anis rakkina kana keessaa bahuuf yaada kanarratti walii galeen jechuudha. Obboleessi kiyya maallaqa sana naaf argatee naa liqeeffatee kanan of harkaa qabu walitti qabannee anaa fi obboleessi koo konkolaataa bituuf magaalaa Finfinnee deemne. Konkolaataa haaraa duwwaa al takkaatti nama 16 fedhu 5L kan jedhamu yeroo sanatti gaarii kan ta'e binnee dhufne. Obboleessa kiyyatti otoo hin taane namoonni anatti ajaa'ibsiifatanii karaa kam akkas hojjetee maallaqa fidee konkolaataa bite kan jedhudha. Icciitii isaa kan beeku anaa fi obboleessuma koodha mitiire. Akkuma binnee dhufneen haati manaan obboleessa koo konkolaataa kana obboleessa kiyya hangafaatu oofa malee namni biraan tuquu jettee lola kaaste. Yeroo kanaani konkolaataa kanatti murteessuu kan danda'u abbaa manaa kee qofa otoo hin taane anasidha. Otoo hin bitiin dura konkolaachisaa qopheeffadheeraa jedheen isheetti hime. Kanaan lola meeqaan konkolaachisaa an argadheeti akka konkolaachisu taasifame. Obboleessi ishee akka konkolaachisu jibbinee otoo hin taane kana dura magaala keenyatti abbootii qabeenyaa konkolaataa lama jala konkolaataa galagalchee rakkoo hamaaf isaan geessiseera. Hanga isaan hojii sana keessaa bahanitti kisaaraa guddaarra ga'eera. Otoo dhuguu, otoo qama'uu, otoo mirqaanuu konkolaachisaa maamila konkolaataa imalirraa dhimma hin qabu. Humna isaa abdachuun nama ni rukuta, ni hidhama, jireenyi isaa kanaam. Namni kamuu konkolaataa koo hin kennu jedheeti magaala keessa kashlabbeema ta'ee jiraachaa ture. Booddee irratti raayyaa ittisa biyyaa galee konkolaachisuu waan danda'uuf yeroo ammaa kana konkolaataa paatroolii godinaa hidhattoota baatan konkolaachisaa. Sana keessatti illee rakkoonni raawwatu wantoota garaagaraa dhageenya. Kanaan konkolaataan bitame hojjechuu jalqabe. Amma immoo rakkoo kan natti ta'u eenyu yoo ta'e gaariidha. Maallaqan liqeeffadhe hanga yeroo kanaati nan deebisa jedhee obboleessi koo waadaa galee fuudhe. Haa ta'uutii garuu haati manaan kiyya na gargaaruu dide. Maallaqa isaanatti ergutullee guutummaa guutuutti dhaabde. Karaa maatii isheef erguu jalqabde. Yeroo kanatti anaaf ishee gidduu walitti bu'iinsi uumamuu jalqabe. Haalan keessan jiru otoo beektuu maaliif maallaqa na dhorkitaa jedhee yeroon gaafadhu baatii dhufu sitti erganaan jettee baatii dhufu garuu maallaqa argattu maatii masheef ergiti. Maatiin ishee immoo waan gaarii tokko hojjetanii otoo ishee gammachiisanii baay'ee gaarii ture. Akka leencaa torbeetti hoolaa re'ee qalatu uffata garaagaraa yeroo garaagaraatti bitatu lafallee bitanii isheen gammachiisne. Waggaa 4 hojjetee anaaf dumbulloo tokko otoo naaf hin kenniin sababa maallaqa liqeeffadhetti
obboleessa koo waliin yeroo jalqabaaf walitti bu'een haalan taane keessa galeen dhumarratti walakkaa suuqii koo nama suuqii banatuuf gatiin meeshaa sana Finfinneerraa fideen nagahee itti argisiiseen gurgureen suuqii kiyya duwwaa godheen liqii sana ofirraa deebisnee waggaa 2 booddee dhufte waliin jiraachuu jalqabnee. Haa ta'u kan isheen goote kan isheen ergite maatii isheef jedheen akka carraa yeroo sanatti suuqiin kiyyas baay'ee miidhamaa ture. Jireenya dur beekturra jireenya gadhaanaa na waliin jiraachuu eegalte. Maallaqti isheen qabattee dhufte kan baatii 2 dhumarratti hojjettee fi uffataa fi dibata garaagaraa ofiif kan bitattedha. Kanaan ana bira dhufte waggaa 2 waliin jiraanne. Yeroo waggaa 2 kana keessatti maallaqa gahaa ani waan hin qabneef walitti bu'iinsi garaagaraa nu gidduutti uumamaa ture. Kana qofaa miti. Konkolaataan illee akka barbaanne nuuf hojjechuu didee. Gatii argannurra baasiin konkolaataatti baasnu baay'achaa dhufe. Obboleessi kiyya haa gurgurruyyuu yeroo jedhu ani garuu lakkii qabeenya goonee takkaa bitanneerraa haalli hojii immoo akkuma argitu baay'ee qorreera waan ta'eef kanumallee qabaachuun keenya gaariidha. Yoo nutti hammaate hojii jirru keessaa harka duwwaatti yoo galle gurgurree akka haaraatti eegalla malee amma hin gurgurruu jedheen isa didee. Haati manaa kiyya wanta meezoonarraa hin qabne konkolaataa kana gurguraatii keessan akka duraatti babal'isaa yookiin immoo hojii gara biraa jalqabaa jettee yaada obboleessi koo na mari'ate sirrii akka ta'e na amansiisuuf yaalte. Haa ta'uutii garuu ani obboleessa kiyyaan amansiiseera waan nan ta'eef innis haala gaarii keessa waan hin turreef haadha manaa koodhaan illee lakkii kun hin ta'uun jedhame. Yeroo kana isheenis daa'imallee wanta anaaf hin deenyeef meeshaa mana keessaallee guuttachuu waan hin dadhabeef biyya hambaa deemeen waggaa 2 hojjedheen meeshaa mana keessaa guuttadhaa jettee na gaafatte. Yeroo kana ani lakki hin ta'u. Yeroo rakkoo kana gadi jennee dabarsinee suuta jedheen meeshaa mana keessaa guutaa biyya hambaa deemtee maatii kee gargaaraa turte waggaa 4 kan gargaarte ni si gahaa amma garuu mana kee jiraadhu. Otoo ati yeroo sana biyya hambaa akkuma deemteen na gargaare akkuma siin jedheen na gargaarteetta ta'ee rakkoon kun hundi ana biras obboleessa koo biras hin uumamu ture jedheen deebiseefi wanti kun yeroo hundaa gidduu keenyatti lola kaasaa walitti buunee. Anaan loltee mana warra ishee galtee. Mana warra ishee galtee torbeetiin otoon jaarsummaa ergadhu na diddee hin deebi'u jettee gara biyya hambaatti maltee. Haa ta'uun jedhee dur biyya hambaatti qacaramteema manuma tokko dalagaa turte. Haa ta'uutii garuu si'a kana bakkee yookiin immoo diidaa dalaguu eegaltee isheetti mufadhus haa ta'uutii garuu haadha manaa koodha jedheen deebisee daraarameen isheen biyya hambaa deemtee baatii boodee walitti daraaramne. Haaluma duraan haasa'uu jalqabne. Haala mijeeffadheen rakkoo jirtan keessaa isinin baasaa haala kamiiniyyuu ta'e konkolaataa hin gurgurinaa jettee ohuma isheenatti dubbatte. Tole jedheen namni qarshii 10,000 20,000 illee namaaf erga mitiilee hanga baatii 6 otoo ani isheen gaafatiin naafaa ergitu jedheen rakkoo sana keessatti eegaan ture. Haa ta'uutii garuu homaa waa'ee maallaqaa natti kaasuu diddee. Baatii 6 booddee anaa fi obboleessi koo ammas namarraa liqeeffannee suuqii keenya jajjabeessuu eegalle. Kanaan haadha manaa kootiin yoo qabaatte qarshii 20,000 naaf ergii namarraa fuudheen innis deebisee rakkatee namaaf hin liqeesseera siif hin deebisa jedhee gaafatachaa jira. Abbaan inni irraa liqeeffachuuf ka'e immoo dhugaasaa mirkaneeffachuuf dhufee na gaafatee namni kun nama biraarraa liqeeffachuurra anumti maallaqa isaan deebisaa jedheen deebiseefi tole jettee afaaniin natti dubbattee torbee tokko guutuuf bilookka na goote. Ajaa'iba mitiire bilookka na gochuudhaan otuu dhaabbatee gaarii ture. Toora sooshaal miidiyaa isheerratti dubartoonni biyya hambaa jirtan jaalalleen yookiin abbaan manaan keessan sababa garaagaraa uumee maallaqa yoo isin gaafate gonkumaa hin erginaa. Ijoolleen dhiiraa shamarran irraa maallaqa nyaachuu malee hin beekanii. Isin biyya hambaa jirtu isaan immoo biyya jaalallee qabatanii fuudhanii akka garaa isaaniitti jiraatu warri beektan gamnoomaa hin guyyoomnaa. Obboloota keenya hedduutu akkana ture jechuun maxxansa garaagaraa maxxansuu eegalte. Torbee booddee yeroo isheen bilookki jalaa na baastu homaa rakkoon qabu. Waa'een maallaqaa sirriidha irri dubartii irraa nyaatu baay'eetu jira. Ati garuu anaaf qarshii 1,000 natti baastee beektaayi. Ijoolleen dhiiraa maallaqa keessan nyaatu jettee kan maxxansitu. Innoo haa hafuu maallaqadha. Nama hedduutu irratti waliin galu. Fuudhuu koo yookiin immoo jaalallee gara biraa qabaachuu koo immoo eessatti dhageesse? Mee ragaa naaf himi. Hanga ammaatti anaaf si gidduu yaadni akkanaa ni jiraayi. Ni uumama jedheeyyuu shakkee
isheen hin beeku jedheen yeroon gaafadhu hin dubbannu jennee malee waan baay'ee garaatti qabannee teenyerraa akkuma haati kee immoo gamnaa haati kiyyas gamnaa jettee natti dubbatte kun immoo maal jechuudha jedhee yeroon gaafadhu makmaaksa Oromoo hiika isaa wallaalteeree akkuma ati ana maddiitti jaalallee meeqa ooftu anis jaalallee qabaa kanaafin biyyaan baa dhufee deebi'eenii jettee natti dubbatte otuu na bira jirti ta'ee hudheen ishee ajjeesa tureef ana bira hin jirtu aariidhaan guyyaa kana meeshaa mana keessaan bite hunda caccabseen daakee guyyaa tokkoofillee shakkiin akkanaa anaaf ishee gidduuti ni uumama jedheen yaadeen hin beeku moobaayila kiyya dabalatee wantan ofiif hambiseeru hin jiru aariidhaan nan daakee wantan goonetti gooteettan jedhame keessa kiyya qulqullummaa koo Rabbi duwwaatu na argaa tarii bakka hojiitti yoon qoose yoon haasa'een ala bilbila harkaa fuudheenis ta'e qaamaan ija kanaan dubartiin waliin haasa'eeru tokkollee hin jiru haati manaan koo garuu narraa fagaattee deemteetti torban lama booddee bilbila haaraa banadheen toora feesbuukii kiyya yeroon banu viidiyoo fi suura dhiira waliin akka garaa ishee otoo taatu naaf ergiteen argee ilaaltee naaf deebisuu akka didde bilbila kees akka cufatte nan beekaa hojii keetu sirratti beekame mitii anaan jedhee suuraa hedduu viidiyoo hedduu naaf keessee gaa'ela kiyya ijoollummaa kootii kaaseen eegaan tureef abdiin kutadhe abdii kutannaan koo torbee lamaaf akkan dhukkubsadhu baatii lamaaf immoo hojiitti otoo hin deebi'in mana keessa akkan turu na taasisee booddee irratti obboleessi koo ati dhiira darbitee abbaa barbaadde fuudhuu dandeessa harka qabda miila qabda kunoo hojiin keenyis bakkatti deebi'aa jira amma wanti qoma si cabsu hin jiru waa'ee ishee guutummaa guutuutti dagadhuuti jireenya haaraa jalqabinaan jedhee na gorsee humna nan ture hanga yeroo sanaatti amanamaan ture haadha manaa koorraan ala dubartii biraa biratti miiraan qabu miira ijoollummaa kootii kaasee isheetu beekaa kanaan yeroo kanarraa kaasee garuu amanamummaan na keessaa waanan dhibeef waan isheen naan jedhe gochaatti jijjiiruuf sammuu kiyya mo'amaa akkan taane beeksisuuf dubartoota garaagaraa waliin mana fideen bakka suuqiitti ciisuun eegalee jireenya ofiif hin barbaanne haa ta'uutii garuu keessaa ba'uun namatti ulfaatu keessan seenee kanaan otoon jiru gara sammuu kootti deebi'een nama ofii hin barbaanne ta'een otoon jiraadhu waggaa 3 booddee gara biyyaatti daa'ima tokko fidattee dhuftee anaan immoo karaa hiriyoota koo seenaan keessan toora sooshaal miidiyaarra ooleera jechuun isaanitti ergitee karaa qophii Oromiyaa 24 yookiin immoo chaanalii kana kan duraarratti seenaa mataa ishee tamsaastee gaabbeera kan jedhu dubbisiifatee natti argisiiste ani ergan gara biyya hambaattiin ishee ergee booda maallaqa ishee waggaa 4 maatii ishee waliin akkan nyaadhee fi dubartoota garaagaraa waliin akkan ciisu maallaqa ishee dhokseen obboleessa kiyyatti akkan kennu waggaa 2 na waliin dhuftee jiraatte illee dahuu beekaa akka dhiiste anaan sodaattee qoricha akka fayyadamaa turte si'a lammataaf biyyaan baa yeroo deemtu heerumuuf akka deemte haa ta'uutii garuu daa'ima godhattee abbaan manaa ishee akka ishee dhiise amma garuu akka gaabbitee biyyatti galuuf yeroo muraasti qofti ishee hafe seenaa ishee ergattee dhaggeeffadheen deebiin deebisuun dhabee sababiin isaa immoo amma anis qulqulluu miti waan darbedha jedheen ofii garuu yeroo sanatti dubartii garagaraarraa dhalcheen ijoollee 3f abbaa ta'eera jaalladheen otoo hin taane miiraan barbaadeen qofa hariiroo torbee tokko hin gonneen dubartiin waliin hin ciiseenii har'a kan koof kan ishee waan dhumatedha wanti itti gaabbamee dhiifamni namaaf ta'u jira waan immoo itti gaabbamee dhiifamni namaa hin taane jira gochaan haati manaan koo raawwatte wanta dhiifamni namaa hin taane irra deebi'een fuula isheellee ilaaluun barbaadu baay'ee namiitee jireenya koo akkan taane na jalaa gooteetti isheen biyyaan baatii dhuftee baatii 4 yeroo hin goonne keessatti garaagarummaa torbeedhaan akkuma ishee dubartiin biyyaan baatii dhufte na waliin haasa'uu jalqabde akka anaaf haati manaan koo walitti hin deebine erga mirkaneeffatee booda ishee aarsuudhaaf fuudhuun barbaada yeroon jedhuuni na waliin jiraachuu jalqabdee gaa'ela lammataa dhaabadheen ilmaan illee horadheen yeroo ammaa kana jiraachaan jira rabbiif galanni haa ta'u obboleessi kiyyas anis kan kaleessa qabnuun olitti qabeenya dachaan qabna anaan miidhuuf jettee miidhamtee haga ammaatti gaa'ela malee haftee maqaa meeqa baattattee maatii isheen illee jibbamtee mana qofaati kireeffattee jiraachaa kan jirtu haadha manaa koo duraadha seenaa kiyya irratti dhaamsiin shamarraniif qabu waan tokko qofaam dhuguma ijoolleen dhiiraa fuudhanii haadha manaa isaanii akka madda galiitti ilaallatanii maallaqa baatii baatiidhaan hojjettu baatii baatiidhaan irraa saamanii
booddee immoo ganan rakkoo hedduuf saaxilan baay'eetu jira. Haa ta'uutii garuu akkanuma ijoolleen dhiiraa fuudhanii haadha manaa isaanii ergatanii lafti yeroo barbaachisu lafti, manni yeroo barbaachisu manni, rakkinni yeroo maatii keessatti dhufu bakka rakkina sanaa maallaqa haati manaan ergituun gahanii jireenya isaanii amanamummaadhaan kan gaggeessan ilmaan 2-3 haati manaan deessee deemtellee guddisuun fakkeenya kan ta'an hin jiranii. Walii galaan maaliif hunda keenya maallaqa keenya nyaattanii jettanii nu komattu? Quba nutti qabduun gaaffii kiyyaa. Gaaffii koo hin xumurree mana isaatiif kan hin amanamne akkuma jiru mana isaaf kan amaname gaa'ela isaa qofa kan ilaalu gaa'ela isaa qofa kan yaadu dhiira baay'ee jira. Isaan kanaanoo eessa keessanii gaa'elatti erga seentanii booda kan isin jirtan wal gargaaruuf wal utubuuf waliin taatanii gaaffii jireenyi isinitti fiddu waliin deebisuu miti. Yeroon rakkadhe sanatti haati manaan koo na gargaaruu dhiisuun ishee baay'ee na tuqee ture. Edaa isheen kan yaaddu karaa biraanii gaa'ela keessa teenyee waliin gargaaru waliin utubnu taanaan faayidaan gaa'elaa kuni hanga kamitti bakka kamitti yoo jedhu deebisaa immoo haadha manaa koo duraatu qabatee dhufeera. Kunoo har'a harka qullaa mana duwwaa keessa jiraatti. Maallaqa qabdan hunda dhiiraaf ergaa isiniin jechaa jira otoo hin taane haa ta'uutii garuu ogummaadhaan dhiira hojjettee bu'aa argamsiisuu danda'uuf gaa'ela isaaf amanamaa ta'eef karaa sirrii ta'e karaa dhugaa namaan otoo hin taane rabbiin qoradhaatii jireenya keessaniif gaa'ela keessaniif guutuu ta'aa jiraadhaan gorsaa fi gaaffii kiyyaa. Ana obboleessa keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatii galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleessi keenya tokko nuuf qoode siniif dubbisee hin kaa'u. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaallee kan dhaggeeffattan kan barattan irraa yaada keessan komentii jalatti qoodaa gaaffii yaada gaafatamtaniif illee waan jechuu barbaaddan barreessaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun qophii kanallee jajjabeessaa jecha seenaan kun karaa hedduu kan nama barsiisu kan nama hubachiisu ta'us akkuma beektan qophii kana dura hojjenne irratti yaada karaa haadha manaa isaa qofa dhufeen hangam seenaan karaa lamaan yoo dhaggeeffatamaniin ala madaallii sirrii akka hin kennine kanaan dura yaada kiyya irratti subadhee hubachiiseera. Seenaan akka kanaa kana dura nu qannomellee waanuma kana waan nu barsiiseef maqaa fi bakka dhalootaa harka caalu anis qophii kana irratti dhiyeessuu yookiin immoo kaa'uu kan hin dhaabe seenaan garaagarummaa akka bal'isuuf otoo hin taane akka dhiphisuuf jecha abbaan seenaa sana ergate qabiyyee seenaa sanaa otoo hin jijjiiriin wantoota barnoota nuuf ta'an muraasni itti dabalamanii akka qophaa'aniif akka qophii kanaattanis murteesseen irratti hojjechaa jira. Wanti isiniin jechuu barbaade ifa jedhee nama naam maqaa fi bakka dhalootaa himuun yeroo abbaan seenaa lammataa dhufu madaallii kenninu wanta nu dhabsiisuu fi yoo akkam barbaachisaa ta'e malee qophii kanarratti maqaa fi bakki dhalootaan hin waamamu isiniin jecha kanarratti illee namoonni yaada qabdan komentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin guyyaa irraa kan nu fakkaatti bakka hin dogongoretti illee nuuf kolchaa isiniin jecha qophii bareedoo barsiisoo gara biraatiin hanga wal deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii oolmaa.